الشيطان الرجيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحسنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيع ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال صدق الله العظيم guyyachi dhageessanii bagageessan bagageenya nama gaariidhaaf gaariin kennama kan diiniin faaya islaamummaa walitti fidee halaalaan tolchee sunnaa nabiidhaan faaya bareechee nama gaariidhaaf gaariin kennama kan diiniin faaya islaamummaa walitti fidee halaalaan tolchee sunnaa nabiidhaan faaya bareechee gumaata diinii namaaf laaturraa bu'aan dacheedhaa kan guyyaa har'aa maqaa miidhagsee oolmaan akhlaaqaa bu'aan dacheetu kan islaamummaa hedduu namaa dinqaa isin faaye jalii samiirraa tolchee waa hundaan inni bareeddaan guyyaan keessanii hundarraa addaa mootiin moototaa to'ataan qalbii fi keessoo namaa waliin bareeche isin kaaheera murtii rabbiitu dhufe samiirraa rabbi Allahu akbar siif kaahee harkaa walitti fidee qalbii jaalalaa ol fuudhee kaahee keessan sadarkaa akka midhaaguu jireenyi afur deemsi fuuldura karra milkii
Islamummaa funyoo jabaadha deemaa isarraa nama gaariidhaaf gaariin kennama kan diiniin faaya Islamummaa walitti fidee halaalaan tolchee sunnaa nabiidhaan faaya bareechee nama gaariidhaaf gaariin kennama kan diiniin faaya Islamummaa walitti fidee halaalaan tolchee sunnaa nabiidhaan faaya bareechee Abdul Shakur Baar akkuma maqaa dalagaan gaarii waggoota dheeraaf hirkoo rabbiitiin jiraatte sabriin kadhannaa keetiif deebiin argame razzaaqsee firee carraan kee addaa yaa gurbaa milkii tolchii horadhu beeki amaana nabiyyal hudaa faazat madiinaan guyyaan kees dhufee hiree rabbii fi murtiin kaaliqaa waggoota dheeraaf qormaata hedduu obsaan dabartee dararaaf tinqaa deebiinis kinoo furmaata warra fulaan jifannoo baga obsitee daangaa Islaamummaa haada imaana qabattee funyoo milkiinis kana kan namu faarsuu hawwiin nam hunda fedhiin uumamaa carraanis kana kan namoo eeguu hajaan ilmaan aadamii hundumaa eegasin guute tokko taasise rabbiin haa kaafu isin gabbise nama gaariidhaaf gaariin kennama kan diiniin faaya Islaamummaa walitti fidee halaalaan tolchee sunnaa nabiidhaan faaya bareechee nama gaariidhaaf gaariin kennama kan diiniin faaya Islaamummaa walitti fidee halaalaan tolchee sunnaa nabiidhaan faaya bareechee nam hundaa tawwaati dhabaredduu kan hundi nyaatee irraa gammadu olma alimaaf islaamni marsee hundin harkatu warris gammadee gurbaa jaallatee ilma fi kennee firris jaallatee gaafii isaanii lafatti hin ganne akkadaaf safuun herrigaa ilaa kaayan kaleessaa cidha godhanii sunnaa rasuuliin daandii Islaamummaa sanaan jabeessa gurbaanis fuudhaaf rabbiin kadhatee maatiinsaa gahee fedhasaa guutee isheen jaallattee dhagahee firaa fi maatii martuu har'a milkaa'ee dhugaa carroomee gaa'ila milkii jenni sillachuu gaa'ila milkii jenni sillachuu nama gaariidhaaf gaariin kennama kan diiniin faaya Islaamummaa walitti fidee halaalaan tolchee sunnaa nabiidhaan faaya أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما بالخير بولينك يا ويا هرا سبب في السنة أستاذني بريء الدارة قسمة وري كم تارا مرتوني إدو الدارة سبب في السنة جت والاتقامني
rabbiin barakaa isinii haa godhu. Jireenya keessan ka itti hufattan nama waliin jiraate akka islaamummaan irraa barbaadutti waan islaamummaan irraa barbaadu dalagu rabbi isinaa taasisu isin jechaati. Nasiihaa gabaabduu takka inshaallah baay'een namaatis as booda kan nasiihaa godhan ustaaz Mubaarak irraa eegalee baay'een ganaas booda nasiihaa gurguddoo isinii godhuudhaaf ta'anii anis du'aa'iidhaa fi akkasuma nasiihaa xiqqoo takka inshaallah isinidha dubbadhan jedhee yaada. Dursa azzawaaj yoo jechuurraa qur'aana keessatti rabbiin ayata hedduun waa'ee fuudhaaf heerumaa kana ibse. Min dhaalika ayata tokko yoo waliin ilaalle jecha Allaahii keessatti Allaahiin qur'aana keessatti fuudhaa fi heerumni kun muslimtoota biratti ayata rahmatummaa Allaahii irratti qajeelchitu tahuu nuuf dubbate. Khalqii isaa keessatti rabbiin uumamtoota kanaa rahmata godhu fuudhumaa fi heeruma kana taasisuudha. Aadamiyyiidha. Banii aadamii kana rahmata tahuu isiidha. Akka rahmata tahe qur'aana isaa keessatti haasawa rabbii kenna. Kalaama keessatti rabbiin haasawa isaa keessatti nuuf ibse. وذلك الآية قوله تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. آيانتني ملتولي وحدانيما الله لا ملتو آيات رحمتما الله رتك أجلتو الراهي Allahin isiniif taasisuun jaa rabbi mootu karaa nu taasisee jechuudha. Heeruma kana jalqaba Allahi mootu karaa nuuf godhe jechuun rabbiin dubbate. Min anfusikum jedha. Jinsii keessan irraa nama waan biraa hin goone. Min jinsikum fil bashariyya wal insaniyya azwaaja haadha manaa teessan nama irraa isiniif taasisuun ayata rahmatummaa Allahi irratti qajeelchitu irraahi jedha. Rabbiin rahmata nu godhuudhaaf waan biraa irraa hin goone, malakaa irraa hin goone, akkasuma jinni irraa hin goone, nama tokko namaaf namatti waliin jiraatu wal fuudhaaf heeruma keessatti tokko fakkii walii rabbiin ka wal fuudhan taasise. Maaliidhaaf san keessatti illee litaskunuu ilayhaa akka isin gara isiidhaa dabdaniif akka isin isii waliin boohartanii fi qalbiin keessanis akka xuma'aniinaa argatuu fi gariin keessan garitti akka dabuuf gamaa gamanaa jechuudha. Kanaafuu namni tokko haadha manaatiif abbaa manaa gaafa ta'an meeliin qalbiin isaanii gama lamaanii walitti dabuun jaalala walii qabaatuun rahmatummaa rabbiin gaafa duraa ilmaan banii aadamii kenne jechuudha. Maaliidhaaf rabbiin jinsii tokkorraa taasise? Fakkaataa tokko ilmi namaa فإن الجنس إلى الجنس أميل جدا. ilmi namaa gara ilma namaa irra daba. Waan biraa irra ilmi namaa tokko gara ilma namaatti dabuu jaalata isatu irra malaafillee waan biraa irra jechuudha. Kanaaf rabbiin rahmata nu godhuudhaaf namarraa taasise jechuudha. Heeruma keessatti yookaan min anfusikum jechuun hawwaa aadam irraa taasisuudhaan jechuudha. Garii qaama isaarraa rabbiin uumee achirraa jalqaba ilma namaa fuudhaa fi heeruma kanallee karaa nuuf godhe. وجعل بينكم مودة ورحمة. جدو كيسانيتي جاللا في رحمة تاسيسي كسبب سنيف جيتش والحرة تنجي. كناف وبلين كين خانلين جاللا في وليف مررتاه ولي رحمة قدو ربي نسان كيسها كاو
kun adeemsa jireenya keessatti akkamitti akka jiraatamu ilmi namaa maal akka ta'uu qabullee ayaan tun ibsiti. Jaalala waliif qabaatuun, waliif marartaa'uun, walii rahmata godhuun barbaachisaa ta'uu isaa Allahin ayata kana keessatti ibsa. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. يا درجوتا نمني سنرا تاتا فودا دندئ حافودو جان أجز رسولك النات يرو تكو akka ulamaa'iin irraa ibsanitti fuudhaa fi heerumni kun gaafa dirqama ta'utu jira. Namni tokko badii keessa bu'uu yoo of sodaatu taate halaaka macsiyaa waan rabbiin haraama godhe shari'aan dhoowwaa goote keessa bu'uun yoo ka isarraa sodaatu tahe gaafa san isarra dirqama tahaa jechuudha. Fuudhuun jechuudha. Man istataa'a minkum albaa'a. Albaa'a قد فسر بعض العلماء بالجماع وبعضهم بالقدرة على مؤن النكاح. على كل حال دندتي نمني كباتي آتاف ودافيه رما خنرتي درك أمالي وان سر برباچس نفقا كان مهري رايغلي كان يو كباتو تهي نمني توكو يو كان كدندأ تهي حافو دجا dhiirummas yoo qabaate dhiira malee namni tokko yoo ka dhiira hin taane fuudhuun isaaf hin ta'u jechuudha. Gaafa kana ilmi namaa akka fuudhu akka isiinis isatti heerumtu nabiin sallallahu alayhi wasallam maatiin isaatis namni tokko ka maatiidhaan hoogganamu yoo ta'e abbaa fi akkasuma namni isa harkaa qabu akka isa fuusisan أسكيست حديثا من كيسة النبي صلى الله عليه وسلم مفضبة فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. حديث من كيسة فوتكن إجا نما إرغدك أبادا جان قام نمات اللين حرام الرا تيسا لا جدني مضبة yoo hin dandeenye hoo maal akka ta'uu qabullee hadiisa kana keessatti nabiin sallallahu alayhi wasallam nuuf dubbatan. Yoo kan hin dandeenye tahe ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. namni fuudha kana irratti hin dandeenye xaaxaa fuudhaa karaa kan hin dandeenye nafaqaa taate akkasuma dhiira yoo kan hin taane tahe nama kana soomuu gaafa kana yoo xaaxaa fuudhaa kan hin dandeenye tahe yoo ka dhiirummaa hin qabaanne taate innummaanuu jalqabaayyuu hin yaaduuyyuu haa soomu. Soomni kuni nama hin dandeenye kana dhoorgaadha. Shahawaan isaa isatti jajjabaatu irraa isa dhoorgaa jedha. معناه أنه يمنعه من الشهوة. فدي inni qabu kana isarraa kutaa yoo ka soomu tahe kanaan haraama irraatifama jedhan. Fuuti waan guddaa maashaallah. Namni fawaa'idaaleen isaa akkamitti akka jiraatu qabu yoo tahe isarraa haasahuudhaaf illeen maashaallah namni hedduun jiranii ganaa ustaazonni hedduun inshaallah irraa isiniif haasa'anii akkuma reef ustaazin keenya ustaaz Mubaarak dubbatan kana wallahi akkama haasamuu qofa osoo hin tahini haasamuu qofa osoo hin tahin haa dhageeffannu inshaallah. Waa baay'eetu nuuf dubbatamuudhaaf ta'a waan ta'eef haa dhageeffannu irraa haa fayyadamnu. Walgeettiin akkanaa kun torbaaniin akkasuma yeroo dheeraa keessatti kan argamu bu'aa maleedhaa miti. As teennee ergaa gurguddaa barnoota guddaa argachuu dandeenya jechuudha. Kasilaa osoo kallattii kamiyyuu deemnee argachuu hin dandeenye. haa dhageeffannu inshaallah haa irraa barannu. Fa'innahu lahu wijaa'un jedhanii inni fedhii isaa isarraa kutaa gaafa kana namni haraama irraa ni tiifama jedhan. Fawaa'idaaleen fuudhaaf heerumaa kana malees baay'eetu jira. Hikama isaa irraa bu'aalee isaa irraa tahsiina diinaa tahuu
حديث النبي صلى الله عليه وسلم نوف إفسن دينا نما كان نمرت تلجا أكسما بوالي سائرنا انتلا يوكان نما ديراتكو نما شمراسته حرام الراه إستيس حرام كي سبو راتي سجان كن إسلام ما كي ستيجه قدّا معصية والآن كته حرام كي سبون الله فودا كنا نلت نمني تكو بدي كلتي كنا نرجع كي سبون كته قرآن كي ستربين ولا تقربوا الزنا قمنا حرام التوين ياتنا جري معصية له بالقدّا رجيتشو عبد الله بن عباس كل فحشاء قرآن كي ستدبتمو كيدو تكامله زنا رتي دبتما سبحان الله واني فقود ربي القرآن كي ستدبت هندسا زنا الربوة كان الرا تيفما يجونا نفورنا معصية قدّا كان الرا يجون معصية قدّا كان الرا تيفما نما تيفما ربي هندها تاسسو وعليه سارنا كرا نبيوتات موافقته لسنة الأنبياء كرا إرجمتوت أسندورة دبراني كرا وروتا غاريلي دلقو تويو أسكيسة جرانان تقويو كفولو تهي سينيس حيرو مودان كرا وروتا أسندورة دبري كرا إرجمتوتا ابتداء من آدم الرأي قالي حقا نبيجيك نبي محمد صلى الله عليه وسلم كرا إساني ديمولا يو فودا كان كيست يا معشر الشباب جل النبي صلى الله عليه وسلم نما برا نما درجة جيسنتان نمني جارسها حديث دامت إساتو يو إر أحرى وهو أحرى له جتشو إساتو إر ملادا مالف جنان فدي فودا كانت توانس حركس وان قبو فساتو يو إر ملادا جتشو مالي إني كونس جارسسته نمني شرطي كان باء كان كدندا وتأه فونو نسرتي برباجي سال يوكا دركمة هوتو جرجا فقري جيتشو كرا إرجمتو تاسي أكسما وروتا جاريلي سندورا دبراني دلقو تلين أسكيس جرانم نتوكو يوكا فولو تهين فودا كان جيتشو وأيضا موافقته للفطرة السليمة وماما سيكل كلو تاتك الله إلمنا ما رتي أومين والقلو تلك السجرة نمني كن فودو رانجتشو إلما كجيب انتلا أكسما خورتي نبودت وني تقحفو قبا إسلام ما رتي سكدسو قبا وانجدو كراني نبتين أرغتو كرا زواجا كناكته إنيوس نبيكا واقع يجوان أرقما لأنني كمو رقا وهي سهنقافتو وان علماء دبتن الرا كابن عثيمين أدلاء قرآن الرا أو كان حديث الراوان هبتنين استنباط قلني تحسين من فوائده تحسين صحة القلب جان قلبي إنما كن فيا إسان أرقى جان فيا قلبيت فوتي فيا قلبيت اللي قلبي نما كان اللين تبي الدار رئيستي ساجا حديث كيست النبي صلى الله عليه وسلم حتى جايا نفقا في ست وني حرمنا تنتي كنتو كيست اللين إني سني الصدقة رجلا حديث بروكيست وفي بضع أحدكم صدقة يوجدني كونه عبادة لله تهو إفسن فمتو كفودو دان عبادة دلقو عبادته سالة عبادة جتشو فودو مكانا عبادة دلقارة إني تاوموسو كان دندو غافة سرت دركمته كان عبادة ديسيرة كناف عبادة جتشو قبرتي الله عبادة جتشو وان الله جالت كل ما يحبه الله ويرضاه وان الله إسجالته تهو خرا وان جالل الله لانا ما فيدو تهوسا إفسما فودا كانان علمي بودا نمات تليها فيه كان دعائي نما كدتو ذريان صالحان علمي مؤمنة نمني تقويو الدنيا كان راس ديمي
كان إيجينا الدنيا كان الراديمة ولدا صالح نبي صلى الله عليه وسلم إلما مؤمنة انتلس هاته إيرس هاته كبود دي نمات التحفيز سبب كان دعاء نما كرتسون كان ما خيرين دلقوا نما ياتسوني كران تين أرقموا بطريق الزواج كراف والآخير ما تنجتشو كراف والآخير ما كانان خيرين قدون سنس أرقمت كان في شاء الله بيكني كان قفا سميتي الله تقديرا نمني تقويو كفور تهي سبب سنيف ندروم سجتشو قرآن كي ست دبتيت منجر إسان ندروم سا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم نما فوله حرام الرافتي سولاف يريد العفاف الناكح الذي يريد العفاف فول سنين افتيسو حرام الراف أرجو بربادانا مفوله الله إساف قبي يجون إفسان حديث صحيح كي ست وعلى نساء كان قفاس ميتي بايد أدم سجرينياس أسمع كي ست برتاني كان إن شاء الله أن اسمت إيرسو أما يو إيرسين سها والما قالت خيري الدنيا والآخرة رب وهاكنو بليان كنا حرّ سرقي قلوق وفصون تهين نما ولين جرينيو وفي قوفتو نما ولين يرود إيرا جراد كان إسلام مارت والججبيسو جرينيو قفامتي ولي خيري ولي تهو كان سبا سنجج درما دينا ودنيا كدين اللي دنيا اللي أرغت ربي سنة تاسسو نموتا يادك كسي قبان هند ربي إنسان عامل كيسو ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ما شاء الله. الله أكبر الله أكبر ما شاء الله. أستاذ كنا أستاذ عبد القادر والله نسيا بريدو نسيا جائبة نجرامي سكالينكي نسيا أجائبة نهون دفع يدو يجورا نوف دبرسا تراني يدو تكا نوف غلطوما إسان جنة جزان كيسان جنة تاتو أستاذ كنا hoggana markaza furqaan hedduunuuf galatooma nama nasiyaa keessanitti illee fayyadamu rabbinu haa taasisu akkana ka wanni reefu isiniin jenne kunoo nasiyaa babbareedduu akkana kanatu isinii darba waan ta'eef ustaazota barattoota hundi keessanuu inshaallah sirritti qaamaa qalbiidhaan nu hordofa. sagantaan kun cidhuma jennee addaan galuu osoo hin ta'in namni faayidaa wayiitiin addaan galuu qaba. ergaa wayii dhagahee faayidaa wayiitiin asii waan tokko wayii hubatee deemuu qaba waan ta'eef obboleeyyan kiyya inshaallah akkasin nu hubadhaa isiniin jennaka. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. ما شاء الله الله تبارك الله. أستاذ خينيا أستاذ عبد القادر فجزاكم الله خيرا جزاء ساني ربين هاكفل جنة وسيا بريدا لامس بريدا مشروط كينيا قسمت ورين غران فودني في ورين فودو داف كرور رجران هندا فنسيها إسا فيدنو دامني جزاء ساني ربنا كفلوا في جنة. الله أكبر. أستاذ مبارك مفتاة زنب ما شاء الله. sagantaan keenya ka kuno qur'aanaan eegalee nasiyaa ajaa'iba ustaaza keenya ustaaz Abdul Qaadirin itti aanfanne amma immoo walalootti jira. walaloo hirriibaa nama kaastu karaa fedammassitu kadhaabate teessistu. الله أكبر الله أكبر. وللو سمنا وللو بربتو مركز خناتين كوبويت وللو أجايبا كي سموت خينيا في كسمتي أستاذ دخينيا في ورنا سترقمان وللو درسيني كي سموت كين كان أما سيناجر تن سينتانياس كي ستي أرقمتن أستاذ كينيا أبو سهيل أكسم أرجيوان تسوجين مركزوتا بائي أسيقادتي أرقاجرة كاكا مركز فوز الدارين مركز أستاذ مدسترين دورفا إن شاء الله براتوتا إساني أسجلتي أرقاجرة أنها دفو بغنا غيان دفتن إسنين جنة
warroonni maqaa isin dhoofneef isin hin dhayin illee baga nagayaan dhuftanii. Allahu akbar, Allahu akbar. ما شاء الله أستاذني كنا أستاذ مدثر جلكنتي أرجمني في الإسلام موتو إني بربادو كل قوتي كان آمناه دين عربي ترتي هو قانون نسين الرجرات المان تيسان muka gize inni gogaadha garaagarana qajeelchuuf hin daddabsanni jechaba gize inni jiidhaadha qajeelchan immoo muka akka inni hin banne akkas godhani muka gize jiidhaa qajeelchan ilmaan illee gize dursa dhalatteetiniin osoo isiin immoo tuyyuu mataa namatti hin jallisiisu yeroo sanitti quraana fi hadiisa dheenge'anii akkas dalagaa isiniin jedha dhaamsinti ergamootuyyuu hojii kana argamsiiftanii ergasii immootuyyuu waan kanatti illee yaaduun isinirra jiraataa isiniin jedha irra guddaa waan kana. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Inshaallah nagaa har'a nu tura gammachuu keessanuuf jiraadha. يا أمة مربى قيان قمتشو دا كل فاتي تبدا انسربنا ملي وانفيتن تبدا مشروطك الناس قلبي نوبوارسا مشروطك الناس قلبي نوبوارسا والإيمان لمماتي إنك ساتكا تنشرياته وشكي رقبدا سورس إيسا جنة سونتاني مقابل أماتنا 6 سيامني مقابل أماتنا 6 سيامني. الله أكبر. Seensa da'oo kennaa yookaan ba'aarratti maallaqan gaafannu tokko namaa nuti maallaqan gaafannu tokko namaa nuti Madiinaa teennaa shari'aan ijaarree murtii aadaa dhiisnee rabbumaaf of qabnee shari'aa rabbiitiin manaa gadi baasne shari'aa rabbiitiin manaa gadi baasne. Allahu akbar. Mulle barbaantun Mashaallah. Maatiin Abdi Shakur gaafa dhufan da'oo kennaa nu keessummeessa jedhan hajajabaaf deemna tole seenaa ta'a anaa dhufu jenne maali silaa ajaan naguma deemtanii maali silaa ajaan naguma deemtanii iyyee naga'aati nuti ilmaan deemna ilmaan talaaf deemna nuti eessisaa jenna mucattii nu kennaa yoo san gadi teenna mucattii nu kennaa yoo san gadi teenna kan jedha warri. Abbichoon xaaxumaa isaanitti hin baay'isne aadaa arsii hunda ittiin tarreessine gaafii dinqii qabu tokko gaafatanii maarrii bareeda kaawwan gaariin deemtanii kami silaa gurbaan kan isin deemtaniif imaana ni qaba maarree bareeda kaawwan gaariin deemtanii kami silaa gurbaan kan isin deemtaniif ibaadaa ni qaba amalli akkami ibaadaa ni qaba amalli akkami. Warri Abdi Shakur baay'ee gammadanii gaafii kanaaf deebii gaawwan qabaniif eeyyee gurbaan keenya ibaadaa ni qaba ilmi shari'aa irraa ga'ee guddaa qaba quraanaa fi hadiisaan dokumentii qaba hanga ilma namaa amalas qaba hanga ilma namaa amalas qaba. Abbichuun gammadee deebii isaanitti maarree akkas taanaan waan tolin jettanii maarree akkas taanaan waan tolin jettanii ulfaadhaa wayyamaa diinii filattanii gurbaa keenyas diiniif nurraa jaallattanii maarree ammas dubbiin garuma keessanii sunnaa nu gootanii waliin nu geessanii sunnaa nu gootanii waliin nu geessanii. Gaafa kennaniif akkas jedhan ani isinii kenne rabbi tole jennaan xiqqoo anjifadhee natti isin dubbisaa maatii xiqqoo anjifadhee natti isin dubbisaa mucattiin teessanii waan tokko yaadinaa nagaan naa galaa jedhanii gaggeessan nagaan naa galaa jedhanii gaggeessan sagalee keenya jiraas ta'a. Allahu akbar akka ajaa'ibaatti maashaallah. An aaree bokokee wanta wallaalee sila an aaree bokokee wanta wallaalee ofitti gungumee waan meeqa lakkaa'ee sila abbichoon finnoo fi jibbanii quraanaaf jedhanii intala kennanii qabeenya qabaateef dhiiseen gaafatanii qabeenya qabaateef dhiiseen gaafatanii. Yaa abbichoo jedheen isin maal taatanii Madiinaan qaraate quraanaaf hadiisa isiinuun barsiisti nama kuma baastee maalumaaf gaafattan gaafiilee akkana maalumaaf gaafattan gaafii akkana.
Gurbaan nama akkam hojiin isaa maali? Manaa fi makiinaa horiinaa lakkaa'e xiyyantalli warqii barri ishii qaali kana silaa gaafiin gaafatuu qabdani. Allahu akbar. Hay rabbi alafsani. Kanaafuu an obboleessaa hawwatii irraa naafutanii irraa naagafuudha amma hanga qarshii 100 borkatamaa deemee zanaafataan jedha. Wa'anaan jedhanii baay'ee beenyi fiteensaa hin dhuma seetanii beekumsi murteessaa keessaafuu kan diinii namni diinii bare kan imaana qabu kan haadha manasaaf kabaja guddaa qabu Ya wallahi. Duga. Amma naaf maal eddan ana bicho gaafiin isinirraa qaba amma naaf maal eddan kan gabbara diddan ilman talaatiif kan maallaqa fiddan miliyoona ol baasee hafuudhu miliyoona baasee anuu fuudha ga'e maallaqa ol baasa hin kenninaa durba qarshii ofii baasa hin kenninaa durba horii ofii baasa akkas jedhan abbichoon gaafas rabbitu naaf kenne ilma dhiiraaf durba wal qixxeessee ilaala hunda ilmaan kiyyaa itti baasee kenna hamma humna kiyya akkana dalagaa jedha rabbiin kiyya yoo fuudha barbaadde gabbaraan alatti dokumentii quraana qara'ii fidi dokumentii siinis itti fuudha gabbaraan alatti Allahu akbar ajaa'ib abdujana sagantaa kee beektaa munashida beekamaaf jaalataba ustaazni Abu Maahir jala kanaa hordofaa jirani dubbiin teetun adduma beektaa ustaaz Abu Maahirin bakkuma jiruu qabdee fidde maasha Allah Allahu akbar asmaanu ustaaza keenya ustaaz Abu Maahir an haadufu baga nagaan dhuftan namni tokko inshallah bakka nuu kennaafi hayyee itti fufi Seenaan kanaa dheeraa irraa gabbaabadha. Mee ijoolleen dhiiraa xiqqoo of yaadadha. Namni obboleettii kee maallaqaan jijjiirtu lubbuu tantee qaalii maalumaaf of miitu. Arda wacii jettee